Attam jirtu ijoollee Oromoo, dargaggoo Oromoo, fayyaa keessanii, nagaa keessanii. Hopefully nagaama wanti kuni. Nagaama hidheen abdadha. Mee walii daddabarsaati hamma danda'ame waan irra jirru kana haasofna. Haala sabi keenya keessa jiru haasawuun barbaachisaadha. Baay'isee barbaachisaadha. Yeroo yerootti abdeetii wal gochuun yeroo yerootti wal dhageessisuun waan deemaa jiru wal hubachiisuun barbaachisaadha jedhee yaada. Itti namana kana waan inni itti amanuufaniini hamman danda'e saba kootii fi hamman danda'e waan natti dhaga'amu waan hin argee waan hin dhaga'ee waan informationii haaraan baay'isee dhufaa jira. Informationii gurguddaatu darbaa jira. Biyya keenya keessatti keessumatti Wallaggaa, Gujii, Boorana keessatti, Walloo keessatti, Shawaa Kaabaa keessatti wal'aansoo isa dhumaa, wal'aansoo isa du'aaf jireenyaa, wal'aansoo isa egeree Oromoo murteessu. Egereen Oromoo maal fakkaata kan jedhu. Oromiyaa ishee hawwinu, Oromiyaa bal'oo sana, Oromiyaa guddoo sana keessatti of agarramoo of hin agarru. Sabi keenya of argamoo of hin argu. Sabi keenya dagaagina argatee, nagaa argatee, tasgabbii argatee, biyya Oromiyaa jedhamu sana, biyya hawwaa turre sana, biyya irratti dhiinne, irratti reebamne, irratti hidhamne, obbolaan keenya itti dhuman, itti godaanan, maatii isaanii itti dhaban, sabi isaanii itti godaan, biyya sana hin agarraa laata isa jedhu cinqaa guddaa keessa jira sabi Oromoo. Amma sekendii kanatti rakkina kana keessa jira. Egaa yeroo rakkina akkasii kana keessa jirru hamma danda'ame wal hubachiisuun, wal qaqqabsiisuun, oduu walii daddabarsuun, karaa wal agarsiisuun, daggala kana keessa, hurrii kana keessa, giggiraa kana keessa akkamittiin akka baanu, gaara kana akkamittiin akka baanu, irraa gadee akka itti buunu, kana hunduma isaa wal agarsiisuun barbaachisaadha. Kanaaf muuxannoon qabuuf waanan dubbise, waanan baradheerraa waan akka itti deemsi kun maal fakkaataa, maal ta'uuf deema, garamitti adeemaa jirra, maaltu ta'uuf deema isa jedhuun tilmaamuu barbaada, isinitti agarsiisuu barbaada. Kanaaf hamma dandeessanii hiriyoota keessan afeeraa kuni akka discussionii uumus nan barbaada. Namni hundumtuu amma gadi bahee akka inni haasa'u, akka inni waa'ee sagalee saba keenyaaf ta'u, sagalee biyya keenyaaf ta'uun barbaada. Kana akka isin naagotanii barbaada jechuudha. Ilmaan Oromoo wanti baay'ee barbaachisaan amma maaltu deemaa jira isa jedhu namni baay'ee rifata. Baay'ee rifata. Maaliif Oromiyaa irra kun ga'e? Maaliif kan jedhu? Maaliif immoo nama akkasittiinitu indiscriminately nama akkasittiin lafarraa duguugu? Eessaa dhufe? Filoosofiin kun eessaa dhufe ishee jedhamtuuni gabaabsee baay'ee gabaabsee isinii ibsu barbaada. Duguugaa sanyii kan jedhamu keessumatti filoosofiin nama tokkichaan rifaasisuu, nama fixuu, abbaa biratti ijoollee ajjeesuun, haadha biratti intala gudeeduun, lafarraa duguuguun, mandara tokko keessaa, naannaa tokko keessaa nama 20, 30, 40, 50 kuma ajjeesuuni waan dhufaa jiru ganaa isa caalu dhufaa jira. Kun maaliif ta'e? Maaliif ta'e isa jedhu kanan xiqqoo isinii tuttuquu barbaada. Maaliif ta'e isinitti fakkaata? Jabana yeroo warri imperialistii babal'achuu jalqabanii second world war booddee biyyi lafaa akka gaariitti guddachuu jalqabee ture. Maaliif lola sanarraa dandamachuuf jedhanii warri Ameerikaasii jaallatamuuf biyya lafaa biratti jaallatamuuf jedhanii gargaarsa tokko gochuuf biyya garaagaraa guddisuu irratti duulanii ofii isaaniis warra Awuroopaaf deebisanii of ijaaruuf Ameerikaanonni immoo nutu isin geggeessa kan jedhudha. Warri karaa gamaa immoo communist blockiin immoo warri Raashaa immoo nutu isin geggeessa kan jedhudhaani gidduu isaanii okkoroon wanta tureefi keessumatti warri akka Afrikaa, Aasiyaa, Latiin Ameerikaan, third world countries kun baay'ee guddataa turanii maallaqis argamaa ture, jireenyis gaarii ture, dafee namni afuura fudhate. Amma yeroo ta'anii ilaalanii bu'aan kuni warri greedy dhufe warra saamichoo barbaadu dhufanii baay'ee uummata gargaaruun kun likkii mitiiti. Akkamittiinitu kana keessaa baana kan jedhamu filosofii tokko fidanii dhufan. Filosofiin kuni maal jedhama?
biyya kana keessatti Reaganomics jedhama. Reaganomics jabana Reagan kan hin dhufe. Thatcheriif Reagantu filosoofii kana fide. Maanni gaa filosoofiin kuni biyyi lafaa maarketiidhaan market economy isa jedhu marketiitu murteessuutu irra jira. Addunyaan kuni gar tokkotti dhufee namni akka barbaade wal keessa adeemu akka barbaade globalize gochuun nurra jira marketii kana kan jedhu. Kanaanii wanta yeroo alaa ilaalan waan gaarii fakkaata kanaan wal makanii fidan. Kanaan wal makanii yeroo fidanii nama kanarratti hojjetutu argame. Friedman namni jedhamu Chicago School of Economics kan jedhamu keessatti maal godhe biyya tokko yoo dhattanii biyya tokko dura akkasitti qabachuun deebinee hin danda'amu. Kan gochuun nurra jiru biyya kana rifaasisuun nurra jira. Shock gochuun nurra jira. Shock deega ta'e uummati tokko qawwee isaa hundumaa lafa buusa, wayyaa isaa lafa buusa, hin na'aayi, hin rifataayi. Akka cilalluu boollatti deebi'ee galaayi. Filosoofii kana maal godhaa? Jalqaba kan isaan irratti practice godhanii Chile irratti. Nama democratically elected ta'e ayyandee dhaqanii ajjeesanii Pinochet nama jedhu dictator irra kaa'anii guyyaa tokkotti nama kumaatam boombiidhaan fixan. Chileen hin na'e harka kenna. Shocking kun shock doctrine kan jedhamu kun egaa biyya baay'ee irratti hojjete. Dhiyoodhuma kana Iraaq irratti hojjete. Siiriyaa irratti, Liibiyaa irratti biyya tokko bombaardii godhanii nama isaa maaloo isaa yoo fixanii gaariidha. Namni rifatee harka kenna. Isa booddee economic systemii mataa keenyaa kana dhanne irratti fe'uu dandeenya kan jedhudha. Filosoofii dhumti isaa. Kun egaa lubbuu namaa galaafateetu warra dureeyyiidhaa fi warra investorsiidhaa fi warra exploit biyya namaa saaman dureeyyiidhaa fi karaa gadhiisaa jechuudha. Isa kana warri Afrikaas biyyi xixinnoon kunis fudhatteetu dhimma itti baati. Amma egaa Abiyyi biltsiginnaa inni jedhu kuni biltsiginnaa paartii inni jedhu kuni wanta biyya alaarraa fudhatame karaa westiirraa waan fudhatamee fi biltsiginnaa kana diriirsuudhaa fi uummata isa dura dhaabbata jedhamee yaadame hunduma isaa duguguutarra jira. Genocide geggeessuutu irra shock gochuutu irra shock doctorii sana yoo hojiirra oolchee namni harka kenna kan jedhu. Namni hirrifataa gaaffii isaa hundumaa harcaasaa. Oromoon gaaffii Oromoo kaasa, Walaayitaan gaaffii Walaayitaa kaasa, Sidaamaan hin kaasa, Tigiree abbaan fedhe hin kaasu, Itoophiyaan lu'aalaawwinnatii sana deebifnee ijaara kan jedhu isaan machaa'e. Isaan machaa'eetu nama fixutti ka'ee har'a gaa Wallagga keessatti, Gujii keessatti akkasitti nama fixaa jiru. Kuni achi hundeen isaa achi. Hundee isaa duwwaa isinitti agarsiisuudhaaf maybe dhattanii waan shock doctrine kan jedhamu kana dubbisuu dandeessu ofuma keessaniin keessumatti kan baay'isee katabee Naomi Klein kan jedhamtu niitiin tokko baay'ee waan kanarratti baay'istee bal'istee katabdeetti utuu carraa kana argattanii dubbistanii baay'ee nan barbaada. Maaliif kanatu hojjetaa jira biyya keenya irratti. Egaa amma gara waan ittiin isin geessa gara isin geessu gara biyya keenyaatti isin deebisa. Gara biyya keenyaatti kan isin deebisu isin gaggabaabsuudhaaf kanaan dura walitti aanseetanii analysis kennaa ture. Keessumatti eenyutu organize godha? Kooriin nama qaluu kana, nama ajjeesuu kana, nama duguuggaa sanyii kana kan geggeessaa jiru eenyu? Groupies nama sadiitu jiraan jedhe. There three stooges jedheen kan. Three stooges kuni Abiyyii fi Lammaadhaa fi Jawaariin jedhe. Amma jara kanarraan bu'an. Jara kanatu kan hunduma kan organize godhu ilmaanni nafxanyaa karaa booddee jiru warri daftaraadhaa fi xonqaawwanni warra kiiloo 4 keessa jiru karaa booddee jiru warri dargii warra Daawit Waldagiyoorgis faa karaa booddee jiru ajendaanii warra Gimboo Sabaatti jira achi immoo Isaayyaas Afawarqii jira warra akkasii kanatu walgahii habashoota kanatu jara kana of dura qabee deemaa jira. Amma gidduu kana siriistuujisiin kun maalitti jiru? Yeroo hundumaa mee isaaniin foloo godha. Kan biraa dhiisaa aansarii keessan akkasitti argattu. Jeruma kana adamsaa. Amma inni kuni duguuggaa sanyii geggeessaa jira Wallagga keessatti. Kanaaf South Africa keessa deemaa achi deemaa biliqliqii kana maaluu kana hojjechaa jira. Attentionii namaa gara sanatti diverti gochuudha. Isa booddee nama haasofsiisaa Gujii dhaqaa achi dhaqaa as dhaqaa Oromoo kana gowwoomsaa jira. Lammaanis immoo akkasumatu waan tokko geggeessa. Innis walgahii tokko Oromoo kana masaajii godha. Oromoo kana mataa sukkuuma hin suuphaa Oromoon akka inni mugu.
Akkama ijoollee xixinnoo fuudhanii fuula ishee akkas godhanii achumaan rafti ijoollee xixinnoo. Jarri kuni Oromoo kana akka ijoollee xixinnoo akka nama mataa hin qabne tokkotti ilaalaa jiru jiru. Akka nama gadi galoo qomoo ofii isheetii waa tokko hin yaadne jaanjoo waan akkasitti ilaalaa jiru. Dammaqiinsa Oromoo reyaalitii lafarra jiru argaa hin jiran. Maaliifi horiin isaan macheesseera, taayitaan isaan macheesseera, propagandaan isaan macheesseera, sobaan waluma isaanii macheessanii machaa'anii waluma isaanii. Dhiigii namaa isaan macheesseera. Maaliifi hammuma wanjala hojjette hammuma nama ajjeeftetu sammuun kee maraataa dhufu. Mangistuu Hayilamaariyaam akkas ta'e. Haayile Sillaaseen akkas ta'e. Yeroo hundumaa hin maraatta. Reyaalitii irraa fagaataa dhufu. Namni si jala jiru horii sirraa argachuudhaaf, dantaa tokko sirraa argachuuf jedhee information inni si fidu lafarra kan jiru, ground irra kan jiru, kan inni fiidii si godhu sobuma sitti himu. Maaliif si gammachiisuu barbaada? Lakki kufaa jirra yoo jedhe jettee maraatta. Kanaaf mo'aa jirra, albaasaa jirra, ajjeesaa jirra. Kanuma sitti himu. Attam namni si jaallata. Attamis ijoollee xixinnoo footoo fa'aa wajjin kaatii maddii isaa dhungatti maal jetti gooftaa kootti harka walitti rukutti inni kuni dhaqee infleetii godhee hin boqosse. Akka inni reyaalitii irraa alineetii ta'u, akka inni reyaalitii irraa ol fagaatu isa godhe. Kanatu haqaa wajjin wal arguu dadhabaa jiru jarri kun. Lammaan akkas. Amma gaa mee Jawaar bira dhufa. Aktiivistiin isaanii inni guddaan inni dura deemee karaa saaqaafii jiru Jawaar Mahammad. Jawaar Mahammad har'a maalitti jira? Dheengadda akkuma isinitti mee utaalee dhaqee of koo keessa galeera. Mee maanni yuunitiin of kootii fi Jawaar jedhaatii taa'aati ilaala. Jawaari ajendaa mataa isaatii qaba. Ajendaa fudhatee dhaqe. Tokkoffaa Jawaar OPDOdha. Memberii OPDO ture, OPDO guddifate, OPDO barsiifate. Maaliif biltsiginnaa keessa galuu dhiisee maaliif achi dhaqe? Kana question guddaa Oromoon gaafachuu qabu. Inni OPDOdha. OPDO ture. Attamitti biltsiginnaa yeroo OPDOon hundumtuu biltsiginnaa seentu maaliif achi seenu? Isheen isinii diigarra. Funyoo sana isinii hiika. Jawaar Mahammad kan inni of koo seeneefi inni guddaani Oromoo bakka 4 bakka 5tti cicciruudhaaf seene. Maaliifi inni kan inni hojjetuufi biltsiginnaadhaaf hojjeta. Maaliifi oriijinaalii Abiy fa'aa wajjin Lammaafaa wajjin inni dhaabisaa OPDOdha. OPDOni gara biltsiginnaatti geeddarameedha. Achi keessa jira. Inni true nature isaa haqqiinsaa biltsiginnaadha. Garuu mararaafaa bira dhaquuni mararaafaan over excited ta'an. Maaliifi qeerroo kana raasaa fi maaloo raasaa fi hiniyyisi amma Harargee har'a dhattanii hoo jedha isbii. Waan kana barbaadu isaani. Rabshaa kana, attention kana waan barbaadanii fi isaan immoo isatti hirkachuu barbaadan. Hundumtuu wal barbaada. Amma gaa tokko kana lammataa maal irratti wal argu? Mararaadhaaf Jawaar yoo jettan Itoophiyaawummaa irratti wal argu. Waggaa 50 Doktor Mararaan waa'ee Oromoo osoo hin dubbatin waa'ee Itoophiyaatti kan inni dubbataa ture. Waggaa 50 Mararaan mana barumsaatti kaasee hin beeku. Durumayyuu Ma'isooniin ture Ma'isoonummaa keessaa waa'ee Itoophiyaa keessatti deebi'e malee gaaffiin Oromoo ka'uun hin jiran jiru. Class struggle keessatti deebi'a isa jedhu fantasii kan warra Ma'isoon sana entertainii waan godhuuf isuma sana duukaa jira. Har'as taanaan Mararaan Itoophiyaa haaraa ijaarrasa jiru. Illusionii sana keessa waan jiruufi Jawaarii wajjin overlappii godhachuu irratti fedhiin isaanii tokko kana. Lammata immoo Jawaaris taanaan Mararaas taanaani constitutionii Itoophiyaa sana isa federal constitutionii afaanii fi sobu malee constitutionii geeddaramuu qabu. Yoo ta'e immoo fooyyessuutu nu jira. Kan isaan irratti walii galan anqas 39 isa jedhu sana. Keeyata 39 sana irratti walii galu. Keeyata 39 Mararaan isin barbaadu. Jawaar isin barbaadu. Mee gaafadhaa keessaa baasaati. Maaliif isaanii Itoophiyaa akka jirtutti ijaaruu barbaadu malee Itoophiyaa sana diiguun barbaadan. Itoophiyaani at the expense of Oromo, southern nationalities
jaallattis jibbis Amaara jala jiraachuutu irra jira. Kanuma yuunitiin Itoophiyaa eegamuutu irra. Isa irratti walii galu jarri kun. Amma mee dhaqaatii gaafadhaa. Anqas 39 kana maaliif keessaa baasuu barbaade? Amma article 39 kana keeyyata 39 kana wayyaaniin achi kan maal kaatte maaliif kaatte yooduma gaaf tokko fakkeenyaaf waliin ta'u jennee Amaarri dhufee humna fudhatee Amaarri dhufee goobee irree isaa flexii godhee dhufee nu yaabbate nu hin barbaannu inni keessaa ba'uu dandeenya kan jedhudha. Nuufis immoo nu gargaara. Amma fakkeenyaaf yoo namni kan biraan dhufee humna fudhatee lakki Oromiyaa kana cafaquu narra jira ta'e constitutioniin nu ayyama nuyi biyya mataa keenya ijaarranna jennee keessaa ba'uu hin dandeenya. Mee gaaffii tokkoon isin gaafadha kanarratti. Yoo Amaarri dhufee overpowerii godhee taayitaa amma Amaaratu qabatee jira. Ilmaan nafxanyaatu qabatee jira. Abiyyii wajjin. Amma Oromooni yoo article 39 kun keessaa bahe mirga maalii qaba Oromooni mirga isaa gaafachuudhaaf hin barbaadu article 39 kana fudhadheetaniini keessaa bahee biyya mataa kootii ijaarradha jechuu hin danda'u. Kanaafitu osoo dhaqanii achi hin ga'iin article 39 sana keessaa baasuu barbaadu. Yoo Oromoon miidhame haduu hajiraatu humnumaani Itoophiyaa keessa jiraachuu irra jira kan jedhan murteeffatanii. Kanarratti walii galu jarri kun. Amma Daawud Fayi wajjin I don't think kanarratti waan walii galan natti fakkaata. Daawud Fayi illusionii Itoophiyaa haaraa ijaarrasa jedhu sana waa fudhatu malee anqas 39 kun article 39 keessaa bahu jedhanii walii galu ta'e hin beeku. Kun suisaadiidha isaaniif. Waan godhan natti fakkaata. Egaa amma jarri kuni walii wajjin deemuu hin danda'an. Daawud Fayi fi Mararaa faan Jawaar faan walii wajjin deemaa hin jiran. Hinuma hin danda'amu jechuudha. Amma Jawaarii har'a haasaasaa keessatti maal jechaa ture? Calmadhaa dhaggeeffadhaa, dhagaatii dhaggeeffadhaa Harargee keessatti. Tokkoffaa ashuurii godha uummata kana. Baalet boksiin hin hatamuu jedha. Haadhumaan hin hatamuu jedha. Maal jechuudha kun? Mootummaan kuni baalet boksii kana hin achisiisu jedha. Hin achisiisu jechuun loojikaali maal jechuudha? Mootummaan kuni sirrii hojjetaa jedha. Sirrii hojjetaa tokko hatuudhaaf hin sodaata. Lama yookiin immoo genuiniidha. Dhuguma hin hatu nuufi mirga keenya nu eegaa. Kan biraan waan baay'ee jechuudha. Garuu hin hatamuu jedhee ashuurii godha uummata. Maal jechuudha ashuurii gochuu jechuudha uummata kana? Kuni gowwoomsaadha. Maaliifi? Inni Jawaar amma maaltu jira already itti himameera. Oromiyaa pirezidentii taataa kan jedhu waan akka waani tokko abjuu tokko qabateera. Maal jedhu Oromiyaa ishee guddoo Oromiyaa namni Oromiyaa addanatti qeerroo wajjin barate isuma jechuudha bara. Harargee keessatti barate taane tokko. Oromoo qeerroo addanatti barate qeerroodha wajjin barate. Hooggana kana uummanni yeroo uummanni harka walitti rukutu. Inni already bilchiginnaa wajjin waan hojjetuu fi bilchiginnaanii waadaa galteettiif Oromiyaa pirezidentii taataa jettee. Kanaafi Mararaa Fayii fi waan fedhe yoo ta'u bilchiginnaanis yoo moo'e already iddoo argataniiru isaan. Isaan maal ta'u Baqqalee fa'aa Mararaa fa'aa ofiis dulloomataniiru waan tokko rakkinni jiru waan ministeera fa'aa ambaasaaddara fa'aa gochuudhaa fi isheen dhumatteetti. Jawaarii Oromiyaa pirezidentii godhachuudhaaf qophaa'eeraaf. Ishee dhagaan marakkinni inni cimaan kanaafitu dhibbatti 100% shuurii ta'eetu kan inni haasa'u gurbaan kun. Maaliif haasaa hin beeka. Tokkoffaa bilchiginnaa keessa jiran. Lammata Mararaa fa'aa biraa humna Oromoo iddoo 2-3tti qoqqooduudhaaf warra kan biraarraa warra federaalizimii barbaadanirraa akkuma ta'ee ishee jeeqee maal godhee rabshaa kana tokkoffaa Oromoo qabbaneessuudhaaf. Yoo abifamooni gadi bahee kun akka maarree bakka baay'ee yaalle isaan tumue bakka cabcabaa godha homaan jedhu nusi kana keessa hamma tokko taayitaa arganneetu mootummaa kana walii wajjin ijaarraa jedha. Isa booddee inni achi dhaqee jennaan Oromoon afaan qabata kan jedhu yaada abjuu kana qaba. Jawaar. Kanaafitu amma haaduu qara 4-5 baatee deeman kan ittiin haadu. Isheedhaan taphataa jira. Kana gaa siree istuujisii kanatti jiru. Oromoonni kan biraanuu maalitti jira? Hawwii guruupiin amma
busy ofisii banachuu maal jechuu barkumeetti wal ga'uu achidhatti wal ga'uu asirratti wal ga'uu maaluu namni kana keessa har'a wal ga'ii Harargeetti ta'e keessa burkumee maaloo jedhanii isa odeessan kana hundumaa keessa Wallagga irratti harri dhiigi Oromoo akkasittiin lola'u namni dubbatu jiru. Har'a Garjeeda keessatti Gaa'oo Qebbeetti Dibbeetti Kolbaatti Ganjiitti Gullisootti Ayiratti darbee hamma dhaqee Gaararbaa ga'utti Koyyaaniin hamma Beegii Gidaamii ga'utti gadi bu'ee hamma Jimmatii bee Jimma Nuunnu Qirixxeen bahee Gaa'oo Qebbee Qaaqee keessa bahee Canqaa ka'ee hamma Dambidolloo ga'utti hamma Hawwaa Galaanii ga'utti namni dhiigi isaa akkasittiin lafarratti lola'aa jira. Akkasitti jigaa jira dhiigi Oromoo. Har'a dubbataniiru. Wallagga Oromoo miti. Gujiin Oromoo miti. Namni tokko warri tokko dubbatu keessa walgahii kana keessa. Iyya kana keessa kunoo mootummaan kana gochaa jira namni jedhu hin jiru. Uummanni inni iyyu kunis immoo beerree Wallaggaa maaltu ta'aa jira namni jedhu hin jiru. Kanaaf egaa hamma dandeenyu uummata keenyaaf sagalee ta'uun nurra jira jennee kan nu iyyaa jiru. Egaa amma tiyaatirii kana diraamaa kanatu jira amma. Diraamaa kana qophaa'aa jira. Tole amma egaa kana eegasanii agarsiisee booddee waan lammaan itti jiru waan siriistuujis warri jedhe Ajawarbaarii sadan kun lammaadhaa Abiyyiif Jawar waan isaan itti jiran isinitti agarsiise egaa. Already pilaaniin isaanii lafa taa'e. Amma maal godhanii asitti dubbataa turan Jawar dhufee dubbateera maal Wallaggaanii hin agabsinaa hin marsinaa itti duula kan jedhu kanaan duras propagaandaa afuufaa turan. Amma isa hojjetaa jiru isaan. Wallaggaa fi Gujii yoo jilbeenfachiifne Oromoo hundumtuu hin jilbeenfatu kan jedhu sammuu isaanii keessa jira. Wanti isaan hin beekne baay'ee in akkan sila jedhee riyaaliitiidhaa wajjin wal argaa hin jiran jarri kun. Kanaafitu rakkina keessa jiru. Amma Oromoo gara Wallaggaa kana konviinsii gochuu hin dandeenye. Maal godhanii? Amma hin gameef uummanni hamma har'aatti waboodhaa wajjin dhaabbataa jira. Maaliif ijoollee isaaniiti qaba? Haati koo ana wajjin dhaabatte yeroo adda bilisummaa Oromoo jalqabne mana keenya keessatti yeroo dhosinee hojjennu halkan teessee nu hedde. Maaliif mucaa isheeti qaba? Wanti fedhe dhufeennaani narratti duuti. Kanaafitu Oromoon naanna'aa sana jiru, Oromoon Gujii jiru, ijoollee isaati. Mar'umaan isaa keessaa yaa'an waan tokko gochuu hin danda'an. Kanaaf ijoollee kanaa wajjin dhaabatu. Daba deemaa jiru, badiisa godhamaa jiru Wallagga keessatti nama dhumaa jiru kan immoo ija isaaniitiin argu. Kanaafitu uummati wajjin dhaabate waboodhaa wajjin. Har'as wajjin dhaabata, hamma dhumaatti wajjin dhaabata. Warri gowwaan waan tokko hin beekne ofumaa joon ja'aa jiraatti. Kan biraani Oromoon egaa amma hawwii guruupiin kun kamitti jira isa jennu abjuu keessa jira. Abjuu keessa. Waboo guruupiin clearly ilaaleera. Engadda maroo yoo agartanii wanti na gammachiise for the first time eega baaroo tumsaafaa du'anii eega abboomaa miti kuufaa darbanii booda nama visionii lafa kaa'ee Oromoo dura bu'e. Oromooni dhaabii Oromoo hundumtuu saba Oromoo eegee qabatee deema. Akka waan eegaa jedhu eegee qabatee deema. Sabata harkisa. Innis booddee deema. Eegee qabatee deema. Gaafa qiyyiitiin sabatti baay'atu hecceree gadhiisee baqata. Gaafa immoo dhufee immoo itti rarra'a. Har'a garuu no saba koo rasaasatti hin diru. Boombiitti hin diru. Anatu dura bu'a. For the first time waggaa 40 keessatti eega baaroo faan darbanii as namni dura bu'ee waboodha. Oromoon reefuu nama dura bu'ee ilaa viijiniin qaba. Qarootu gara fuulduraatti na ilaalaa jira. Karaa nuyi irra deemnu kana har'a baadiyyaa keessa mootummaa cirree baasaa jirra. Baadiyyaa Oromiyaa baay'ee keessaa cirree baasaa jirra. Kana booddee mandara xixiqqoo wala boomsina. Kana booddee magaalaatti dabarra, magaalaa xixiqqootti dabarra. Kana booddee magaalaa gugurdaatti dabarra. Kana booddee oluma deemnee handhuura Oromiyaa qabannaa. Visionii kana hamma har'aatti mee
nama Oromoo ta'e, hoggana Oromoo ta'e, nama gadi ba'ee kana goona jedhe natti himaa. Namni tokko hin jiru. Kan kana dubbataa ture Baaroo fa'a, Abbuumaa fa'a, Gadaa Gammadaa fa'a, Magarsaa Barii fa'a, Nadhii Gammadaa, Jaalguutama Hawaas fa'a. Warra kana haasaa ture. Namni tokko hamma har'aatti gadi beebi. Hogganni hamma har'aatti turan hundi isaanii maalaasa yeroo gaafatan. Maal goonaree kunoo Itoophiyaa dimokiraatessina jennee kunoo asitti farramnee haala qaqaa baay'ee keessa turre asitti nu fadanii asitti akkas taane asitti ciifne asitti gangalannee asitti farramnee asitti nu didanii asitti nu sobanii asitti nama nuuf kaafite. Victim kaardii taphatu yeroo hunduma victimized. Maroon victimiidhaan ni jedhu. Hello laayidhe kanaaf baane jedhee gara fuulduraatti deemna jedhee ilaa kunoo daandii kanarra deemtu jedhe. Kanarratti dhiiga keenya dhangalaasaa jirra. Oromoon na duukaa habu'e. Oromoon na duukaa habu'u kanarratti dhiiga keenya dhangalaasaa jirra. Kunoo akkasittiin kunnee caffee kana jawwee kana higiggiraa kana cirree ceenee Oromiyaa ishee bareedduu sana ijaarraa jedhe. Kana caala maaltu si barbaachisa Oromoo? Reefuu dhiira argatta. Reefuu goota argatta. Goota isa karaa ciree sitti agarsiisu argatta. Kunoo itti ga'e. Kaanagaa kan barbaachisu. Har'a dhaaba Oromoo dura bu'ee Oromoo dura deemutu argama. Inni kuneen waboodha. Hamma dandeenye waboo duuba dhaabbachuun dura jira. Amma gara maalitti isin deebisuun barbaada? Tiyaatirii hojjetamaa jiru isinitti agarsiisuu barbaada. Ilmaan Oromoo torban dhufu keessa, isattaan keessa dhoksaan tokko nu bira ga'eera. Diraamaa sanyii isa jabana addi bilisummaa Oromoon biyya keessaa ba'ee yeroo Hararitti Oromoo awwaaltee wayyaaniin OPDO'n Oromoo ajjeeftee awwaaltee abaawootu kana godhe jettee achi keessaa boollaa baaftee fiilmii gootee fiilmii hojjettee fiilmii sobaatiin uummata nutti kaasaa turte. Isa sanatu har'a Ganjii keessatti gara naannaa Birbir keessatti hojjetamaa jira. Qeerroo fudhanii waamanii ajjeesanii boollatti gashanii achii kaasaniitu fiilmii hojjetaa jiru. Torban dhufu keessa nagartu. Fiilmii hojjetaa jiru OPDO'n likki akka isa yeroo baddannoo sana hojjetaa jiru ilmaan Oromoo. Hin dhufa fiilmiin isaa dhaggeeffadhaa. Fiilmii isaa hojjetaa jiru Ganjii keessatti. Ganjii dhanatti fakkaata gara Ganjiiti. Gara Ganjii keessatti hojjetamaa jira. Fiilmiin kun qophaa'aa jira. Isinii ba'a dookumentarii hojjetaa jiru. Maal godhanii dhaqanii ijoollee awwaalanii achi keessaa baasanii kunoo maas gireevii akkasittiin awwaalaa jiru. Waboon kana gochaa jiraa jedhe. Tokko. Lammata immoo akka Bokkoo Haraamitu ijoollee xixiqqoo rekruutii jedhanii qawwee fuudhanii ijoollee xixiqqoo kunoo lolatti bobbaasaa jiru jedhu. Jenosaayidii ilaa ijoollee xixiqqoo ficcisiisaa jiru jechuudhaafitu kana qopheessaa jiru. Kun amma isa dhufu amma gaa kana fuudhaniitu warra European Union irratti geessuudhaafitu tiyaatiriin kun fiilmiin kun hojjetamaa jira. Torban dhufu ba'a. Bookijjaa dhufu ba'a. Kanaafan duraan dursee isinitti himuu barbaada. Kan biraanii tiyaatirii isa barana hojjetan amma yeroo tokko Dalasaa jedhu gurbaa fira koo tokko Dalasaa moo maqaan isaa kan Dambidolloo irratti daayirektara ture. Isa qabanii ofuma isaaniitii OPDO'n qabee waboo qabe jedhee tiyaatirii hojjetanii deebi'anii gadhiisan. Har'as ijoollee Dambidolloo fuudhanii ijoollee hamma tokko keessaa qabanii kunoo nutu gadhiisise leelaa kunuu gadhiisifne jedhanii awwaajuutti ka'an. Soba akkasii hojjetaa jiru. Abiyyi Faan kana waggaa kana hunduma kana hojjetaa turan. OPDO'n har'as OPDO'dha. Isuma sana hojjetaa jirti jirru. Har'as kunoo kana fuudhaniitu soba kana fuudhaniitu ijoollee qabanii ijoolleen kun qabamuu isaanii namni Dambidolloo gaafate jira. Barattoonni gaafatamaniiru, barsiisonni gaafatamaniiru, namni gaafatame hin jiru. Qabamaniiru, hiikamaniiru kan namni dhagaye. Agartee? Ofeelee yoo hiikamame mee ijoollee Oromoo warra biyya Amaaraa keessatti akkasittiin lubbuun isaanii lafarraa duguugamaa ture maaliif gaafachuu dhiisan? Oromoon namaa gadi qaba. Lubbuun Oromoo lubbuu sareeti. Lubbuu sareeti gadi lubbuun Oromoo. Kun isaaniif hin galu. Oromoon gaaf tokko akkasittiin Filippii godhee galagalchee akkan yaaduu danda'ullee hin galuuf jara kanaaf.
Maal jettu uummata kana? Uummata doofaa akkasii kana maal jettu? Ilaa yaa uummata Oromoo tiyaatirii akkasii sirratti hojjetaa jiru. Mudhii keedha ganaa dhumiisa guddaatti adeemaa jirta. Ganaa si fixu jirru kun si jilbeenfachiisuu barbaadu. Kan isaan si jilbeenfachiisuu barbaadan immoo Amaaraaf si xonqaayiidhaaf ilmaan Habashaatiif si jilbeenfachiisaa jiru. Akkati ilmaan Habashaa jala bultuuf si jilbeenfachiisaa jiru. Jaalala keetiif miti. Ilaa kan biraan immoo waan isinitti agarsiisu. Ilaa dhaggeeffadhaa. Amma yaadattu yoo ta'e isin yaadachiisuun barbaada. Jawaar Mohaammed kanaan dura maal jedhe? Amaaraaf waadaa galee ture. Maal jedhe? Oromiyaa keessatti lafa Amaarri qubate hundumaatti inkleevii ofii isaaniitiin autonomii keessan eeggattaniitu caffee Oromiyaa keessatti filamtuu jedhe. Maal jechuudha kun? Isan isinitti agarsiisuu barbaada. Caffee Oromiyaa keessatti filamtaniitu bakka bu'oota keessan argattuu jedhe. Ilaa meelaala. Occupier nama biyya keenya colonize godhe. Nama biyya keenya dhufee qabateetu caffee Oromiyaa keessatti iddoo argatee dhufee achi keessattitu inumayyuu pirezidentii biyya Oromiyaa ta'uu danda'a nafxanyaan tokko jechuudha. Kana qopheessaa jiru. Maaliif ijoolleen warri colloonni kuni warri siristuujiin kuni achi barbaadota. Maaliif yeroodhuma situeetii of godhan yeroo positionii of godhani eessatti dhalatte Harargeedhaa fi Arsii gidduutti dhalatte. Ati koo Ortodoksii, ati manaan koo beente, abbaan koo Islaama. Hundumaa kabarii godha. Islaamummaa hajii dhaqu, beentummaa karaa fira kootiin qaba. Ati koo Ortodoksiidha. Amaaraa wajjin jiru. Kun hundumaa kabarii godha. Inni Abiyyis akkasuma. Abiyyi gaafa barbaade dhaqee Ortodoksii masqalii dhungataa, gaafa barbaade masgiida dhaqee lafa xaragaa, gaafa barbaade beentee jedhee jilbeenfatee mana keessatti lallabaa. Jarri kun tiyaatirii akkasii kana Oromoo irratti hojjetu. Oromoon akkasuma qalamee immoo gochuu barbaadu. Agartee kana irratti baruu danda'u nurra jira. Har'a maaliif akka jedhu jedha. Isheen isinitti agarsiisa. Maaliif akka jedhu beektu? Egaa isheen isinitti agarsiisuu barbaade. Kanaan dura yaadattu yoo ta'e waa'ee Israa'el keessatti warri Palestiniyaanii akkamittiin akka badan. Gazaadhaa fi West Baankii isinitti agarsiiseen ture. Oromoon har'a optionii lama qaba. Yookiin muratee dhiiga isaa dhangalaasee biyya isaa ofirraa biyyi isaa utuu garaagara hin citini iddoo lamatti hin baqaqini iddoo shanitti hin baqaqini akka Gazaatti soolidii ta'ee addunyaatti dhiyeeffata. Hamma fedhe xiqqaatu. Kutannoodhaan, murannoodhaan, daldaltoota, gantuu warra ilmaan Habashaaf diqaalota kana of keessaa ari'ee hamma danda'e akka Gazaatti soolidii ta'ee jiraata yookiin immoo akka West Baankii horfamee bolqamee jiraata. Ilaala. Kana ilaala ilmaan Oromoo. Kana isinitti agarsiisuu barbaade. Kana yoo ilaaltanii inni kuni West Baankiidha. Isheen kun Gazaadha. Okay? Inni kun ilaa West Baankiidha. Mee wal fakkaatu? Tokkoffaa biyyi tokko ture iddoo lamatti baqaqeera. Biyyi tokko ture iddoo lamatti baqaqeera. Mee isa kana laala. Akka isaan iddoo lamatti baqassan ilaala. Biyyi kuni tokko ture dur. Ilaa isinitti agarsiisa. Duri ilaa Palestiniyaanii kana fakkaatu turan. Kana fakkaatu turan. Itti aanani kana fakkaatan. Itti aansanii immoo itti aansanii maal fakkaatanii? Itti aansanii kana fakkaatan. Ishee kana fakkaatanii jechuudha. Itti aansanii amma kana fakkaachaa jiru. Ishee kana fakkaachaa jiru. Amma gaa waan kuni taateen isinitti himama. Kuni West Baankiidha. Isheen kuni Gazaadha. Ilaala ilmaan Oromoo Gaazaa jedhu afaan warra Amaaraa. Isheen kuni West Baankiidha. Oromiyaa kana maal gochuu barbaadan ilmaan Oromoo? Dhaggeeffadhaa. Tokkoffaa already jalqaban Finfinnee baqasanii Amaaraatti dabalanii West Oromiyaa gar tokkotti kutanii East Oromiyaa gar tokkotti Baalee, Harargee, Boorana, Maaroo gar tokkotti Iluu Abbaa Booraatii fi Wallagga, Shawaa Lixaatii, Jimma gam tokkotti kutuudhaa fi qopheessanii fixaniiru. Already designing bahe. Isheen egaa
akka gazzaa kanaa fi akka West Baankii kana gidduu Amaara safaraa jechuudha. Amma warri lolataa jiru warri Hinduuna malee biyya keenya laannoo akka gazzaa ta'u jechuudha. Soolidii ta'aniitu afu jechuudha. Warri kan biraani asirrattan isinitti agarsiisuu barbaade ilmaan Oromoo laala. Ilmaan Oromoo gudii kana laala. Gudii isa kana laala. Amma maal barbaadu? Maal barbaadu beektu? Ilmaanni Habashaa biyya Oromoo keessatti caffee Oromiyaa keessatti iddoo argachuu qaba kan isaan jedhani akka West Baankii kana gochuudhaaf. Ila West Baankii ilaala. Waan inni fakkaatu horfamee dhume Abbaas mataansaa basaasa. Inni taanaansaa basaasa innis jara warra Westiitiif hojjetu. Addana haati manaa abbaa manaa utuu halkan wajjin ciisanii dhaqanii gadi fuudhanii rukutanii mana isaanii doozeriin diiganii dhaqanii mana jaarratu. Ilmaan Oromoo gudii kana ilaala. Gudii kanas eeggataa jira. Jawaar Mahammadigaa maal gochaa jira beektu? Maal gochaa jira beektu? Yeroo Amaarri ilmaanni nafxanya inkleevii isan jedhe engada isinii ibsaan ture. Inkleevii sana keessatti Garrison City, Cancer Cities warran jedhe. Warra Dirree Dawaa, Shaashamannee, Goobba, Maaloo kana keessa warri Amaarri lafa Amaaritti baay'ate Adaamaa Bishooftuu kana eenyutu bakka bu'a beektu? Pilaanii Jawaar Mahammadiini Habashaatu biyya sana fudhata. Finfinnees Habashaaf fudhata. Goobbaan Habashaaf fudhata. Dirree Dawaa Habashaaf fudhata. Harargiin Habashaaf fudhata. Iddoo haallee Habashoota fudhata. Habashooti fudhatanii dhufanii caffee Oromiyaa keessa taa'u. Maaliif egaa isatu dhufee pirezidentii ta'a Amaaraaf piroomisii galeera mini? Kana booda caffee Oromiyaa keessa taa'utu irra jiraa jiru. Caffee Oromiyaa keessa teessisa qaba. Jara kana. Warri gara Eastii, warri Westii, warri West Baankii, warri Eastiidha. Hundumtuu caffee Oromiyaa keessa warri Garrison City keessa jiranii fi warri Westii keessaas akkasuma kan resisting goone kan duran dhaabbanne hundumtuu akka kana uramanii dhumu. Kana booda Amaarri ballachuutti kaa'e. Oromiyaan cafaqamutti ka'a. Nyaatamutti ka'a. Halkanii guyyaa doozeriidhaan mana isaanii diigutti ka'u. Kana booda Oromiyaa balleessu. Istiraatejii Habashaa isa guddaa grand istiraatejii inni jedhamu isa kana ga'a. Amma Jawaarii kana fidee pirezidentii Oromiyaa yoo ta'e yoo by chance waan kana argate maal godhaa? Caffee Oromiyaa keessatti Amaara nafxanyoota diqaalaa Habashaa kana fuudhee achi keessa gashaa. Jarri kun dhufanii lafa hiruu fi dhaqanii humnaan Oromoo ari'u. Akkasitti Oromiyaa cicciranii horfanii fixuudhaaf. Ilaa warri kana kun isiniin galle itti rakkatina maalii fi poolitikaa isaatti isiniin galu. Warri dhageessan immoo dhaggeeffadha. Egaa amma Oromoon optionii lamatu dura taa'e. Akka gazzaa soolidii taatee organizationii kee jala hiriirtee ofirraa finciltee ofirraa lolteetu lafa kee bal'ifataa deemtee jiraattamu akka West Baankii kana horfamtee cicciramtee addaayyaatee Oromiyaan waggaa 30-40 booddee akka isheen baddu goota. Kuni optionii si dura taa'eedha. Jarri kuni kanaaf deemu gaa. Jarri kun kanaaf deemu. Oromia balleessuudhaaf deemu. Oromiyaa cicciranii fixuudhaaf deemu. Oromiyaa mootummaa kana balleessuudhaaf hamma danda'amanii Habashaa jala gashuudhaaf deemu. Kanaafi kanagaa maal goonaadha? Optioniin keenya kam? Har'a warri lolaa jiru Habashaa ofitti hin bunnu kan jedhu yes. Caffee keessatti, Baaloo keessatti, Oromiyaa keessatti never ilmaan Habashaa galaa jiru. Waan barbaade dhufa malee. Lafa jarri kun influensii qabanitti, lafa bilxiginnaadhaaf Jawaar faan influensii qabanitti gaa kan isaan pilaanii gochaa jiran kana. Kana hin ayyamtu ilmaan Oromoo. Hin ayyamtu kana hin ayyamtu taanaan baddanii. Badiisa keessan. Kanaaf kan isin gootanii waboo duukaa dhaabachuudha. Waboo duukaa dhaabanneetu Oromiyaan kun akka isheen gargar hin caccabne, Oromiyaan garaagara akka hin fottoqne, akka jirutti qawwee jala hiriirree hundi keenya nama qawwee qabate jira. Hundumti keenya hiriirreetu hin finna Habashaan warra nu keessa jiru. No! Nama tokkotti buunu. Waa'een fixu waa'een nama qaluun jiru. Isaan
seera Oromoo, aadaa Oromoo, heera Oromoo fudhataniitu nu wajjin jiraatu. Waggaa 100 ilmaanni Habashaa waggaa 150 nu keessa jiraatanii afaan Oromoon beekan. Ani waggaa 10 Tigree wajjin haasa'ee Tigree wajjin mana keessa jiraadhe akka Tigree taasa'a. Biyya Arabaa waan akka Arabaatti naasa'a. Garuu jirri kuni jibba guddaa Oromoo irraa waan qabaniif har'a nuyi baay'eedha biyya Oromoo keessaa. Biyya Oromoo keessa safarreerra kanaaf mirgi keenya nu eegamu hin qalladdi. Maaliif ilmaan isaaniitu dura fiigaa jira. Abiyyiif Lammaadhaa fi Jawaartu dura fiigaa jira. Warra akkasiitu dura fiigaa jira. Kanaaf isaaniin abdatu. Isaantu duukaa jira. Isaantu uummata Oromoo joonjessaa jira. Mataa isaanii naannessaa jiru uummata Oromoo. Kan biraa immoo technical group qopheeffataa jiru. Isa dhaabbataa jiru. Amma waboo fixuudhaaf egaa amma wabooniin dhumaa maaloodhaa amma gaa biraanii isa kan isaanii kanatti. Biyya Amaaraa ilaalaa hundi isaanii afaan qabatanii ta'aniiru. Amaarri akka hidhatetti shiftaansa akka hidhatetti akka hidhatetti ta'a. Garuu Oromoon akka jirutti akka inni hiikkatuuf irratti duulaa jiru. Jirri kuni kana. Pirogiraamiin kuni Baqqaleef Jawaartu jalqabee amma jirri kun hundumtuu kanatti jiru jechuudha. Kanaafitu hamma danda'an walaliin gubaa jiru. Walaliin gubaa jiru. Yaa walal jedhan tureen. Walal jechuun Oromiyaa guutuu keessumatti daggalli suni bokkaan achirraa ba'u, hurriin achirraa ba'u, hamma dhaqee Gambeela ga'utti, Gambeela darbee hamma Goree ga'utti, hamma dhufee Gimbii ga'utti, Gimbiidhaa kaasee hamma Najjoo Mandii Beegii Gidaamii Asoosaa ga'utti kan roobsu daggala sana hin beeku. Gari jeeda sana gubaa jiru ilmaanni Habashaadha. Har'a yeroo akkas walitti qabanii sirbanii wordii tokko waa'ee sanaan dubbanne. Walal gubataa jira. Walal keessa maaltu gubata? Bineensa, warabboo, bosonuu, qeerransa, leenca, arba. Waggaa meeqaaf achi keessa kan jiraatan. Kan biraamin waan gudii kan akka dhibaayyuu achitti gashan indaaqqoo, re'ee akkasitti waayildi, farda, gaangoo, harree warra akkasiitu keessa gubataa jira. Ilmaan Oromoo daba ilmaanni Habashaa nurratti hojjetaa jirtu bara baraan waan dhiifama hin qabnedha. Kanaaf haasaa isinittiin dheeresse waa tokko gochuu hin dandeenyu. Addunyaa irrattis iyyachuun nurra jira. Wal bira dhaabbachuun nurra jira. Waboo jabeeffachuun nurra jira. Miidiyaa keenya jabeeffachuun nurra jira. Hamma qabnuun dirmachuun nurra jira. Bira dhaabbachuun nurra jira. Himmoodha. Namni tokko qawwee qabatee gattafeennaan hin danda'amu. Oliiqaa Dingil qobaasaa qeexoo keessa taa'ee Xaaliyaanii ol darbuuf gad darbuu dhoowwe. Qobaasaa Oliiqaa Dingil. Ilmaan Oromoo har'a Oliiqaa Dingil meeqatu jira? Abiishee Garbaa meeqatu jira? Hasan Abbaatii Ibbaa meeqatu jira? Meeqatu jira? Gadaa Gammadaa meeqatu jira? Magarsaa Barii Guutamaa Hawaas nama meeqatu jira? Buruusoo meeqatu jira? Immoo tasa immoo garuu tokko ta'uun nurra jira. Jabaachuun nurra jira. Gara fuulduraatti deemuun nurra jira. Ilmaan nafxanyaati wajjin jiraachaa hin jirru. Republic of Oromia hin ijaarranna. Wanti fedhe dhufee jennaan tasa ilmaan nafxanyaati wajjin jiraataa jiru. Nun jiraachisanis isaanis sin barbaadanis sin jaallatanis hin jiraattus jiraataa sin jirtu. Of hin gowwoomsin, of hin gurgurin. Jabaadha. Himmoona jabaadha.